Ashama harka fuunee daawwattoota keenya. Shinnigaa Broadcasting Service irraa torbanitti tokko qophaa'ee kan isiniif dhiyaatu kun qophii keenya argaa Shinnigaa Tibbanaati. Qophiin keenya argaa Shinnigaa Tibbanaa qabsoof aartii Oromoo keessatti aartistoota gahee leencaa taphatan muraasa mil'ateeti jira. Qophii kana qopheessuun kan isin waliin turu Anoliifan Margaati. Akkasuma ogeessi kaameraa keenyaaf suur sagalee Baayisaa Turaallee na waliin jira. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Egaan daawwattoota keenya akkuma jalqabarraatii kaasee ture mata dureen keenya argaa Shinnigaa Tibbanaa qabsoof aartii Oromoo keessatti aartistoota gahee leencaa taphatan muraasa waliin kaasnee kan ilaallu ta'a. Aartistoonni qabsoo Oromoo keessatti gahee leencaa taphatan eenyu fa'i? Qabsoo Oromoo keessatti aartistoonni hedduun dhalataniiru, du'aniiru, darbaniiru. Har'as kanneen aartii Oromoo keessatti qabsaa'ota jajjaboo ta'anii qabsoo Oromoo itti fufsiisaa jiranillee lakkoofsa hin qaban. Haa ta'uutii garuu qabsoo Oromoo keessatti aartistoota Oromoon dhabuun yookaan immoo sabni Oromoo dhabuun gatii guddaa Oromoo kaffalchiise aartistoota sadii akka fakkeenyaatti kaaseen isin waliin tura. Jalqaba irratti argaa Shinnigaa Tibbanaa aartist Eebbisaa Addunyaa mil'ateeti jira. Aartist Eebbisaa Addunyaa lixa Oromiyaa magaalaa Dambidollootti dhalateeti kan guddate. Aartist Eebbisaa Addunyaa yeroo umuriin isaa ga'aa deemetti humna jajjabee ta'uun waraana bilisummaa Oromootti makamuudhaan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti nama ga'ee guddaa ba'ateedha. Aartist Eebbisaa Addunyaa qabsoo waraana bilisummaa Oromootti makamee qabsaa'u qofaa utuu hin taane aartii Oromoo keessattis qabsoo kana gara fuula duraatti tarkaanfachiisuuf yookaan immoo qabsoo kana fuula duraatti adeemsisuu keessatti gama aartiitiin nama shoora olaanaa ba'ateedha. Aartist Eebbisaa Addunyaa qabsoo waraana bilisummaa Oromoo keessatti makamee qabsoo geggeessaa yeroo turetti bara mootummaa wayyaanee yookaan sirna wayyaanee gara jalqabaarra uummata Oromoo qabsoo bilisummaa Oromootti kakaasuudhaaf nama qabsoo guddaa qabsaa'eef akkasumas immoo adda dureen nama waamamuudha. Aartist Eebbisaa Addunyaa sirba isaa jajjaboof akkasuma waraana bilisummaa Oromoo faarsan uummata Oromoo faarsanii fi akkasuma diina Oromoo xiqqeessan hedduu wallisuudhaan ka uummata Oromoo jabeesseef amilee ture aartistii jabaadhaaf shoora leencaa yookaan gahee leencaa taphatee ture. Aartist Eebbisaa Addunyaa kufaatii mootummaa Dargii jala akkasuma bara wayyaaneen biyya qabachuudhaaf socho'aa turte keessa sirba warraaqsaa yookaan immoo walluu Oromoo jajjabaa kan wayyaanee haalaan rifaasisuuf naasisu akkasuma uummata Oromoo wayyaanee irratti daran kakaasu nama wallisaaf sirbaa ture. Yeroo sana keessa qabsoon Oromoo haalaan finiinee kan hin turree fi uummanni Oromoo yeroo inni itti warraaqsa kakaasuu dhiisee hirriba guddaa rafaa tures jennee waamuutti dandeenya. Yeroo sana qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti addi bilisummaa Oromoo shoora olaanaa ba'ataa kan turee fi akkasuma chaartara keessaa yeroo inni itti dhiibamee ba'uudhaaf jala ga'ee tureef akkasuma qabsoon waraana bilisummaa Oromoo sochii nafxanyoonni akkasuma waraanni jajjabaan irratti geggeeffamuudhaan yeroo sochiinsaa laafaa dhufe keessa ture. Egaa sanaan wal qabsiisee aartist Eebbisaa Addunyaa walluu jajjabaa qabsoo Oromoo gara fuula duraatti tarkaanfachiisan nama wallisaa ture. Walluu isaa keessa haalaan kan yaadatamu siifan lolaa Oromoo narran gortuu jechuudhaan kan inni weellise uummata Oromoo biratti haalaan jaallatameeti ture. Kana qofaas miti. Haati dhiiraan boossii lafa gangalatti mucaan koo hundumaa hin gala jettee kan inni jedhee weellises uummata Oromoo biratti jaalala guddaa horateeti jira. Aartist Eebbisaa Addunyaa siifan lolaa Oromoo narran gortuu jedhee kan weelliseef Oromoo yeroo sana waraana isaa jabeessuu dhiisuudhaan callisee yeroo riphee turetti. Oromoo kakaasuudhaaf ansii lolaan jira, ansii du'aan jira, maaliif narran gortuu, na waliin maaf hin taatu, Oromoon maaf mana ta'a, qeerroon maaf mana ta'a, bosonatti galee waboo wajjin hin qabsaa'u jechuudhaan uummata Oromoo onnachiisee gara qabsootti nama kakaaseef weelluun ittiin kakaase ture.
kallacha qabsoo uummata Oromooti. Abaa'oo. Te jarti ganda padi sasa Wanje tengapi poramban sigafa manta pi si ham sisa Amma wasi si wamsita tapi ham te malengal tu Wasi wamte malengal tapi ham te malengal tu Meshagate malengal shago ya sariti Mana wami tiro gabati shago ya sariti Mana wami tiro gabati Tedira kafi Baladami diriti ki jiba Baladami marraba derati Baladami gade nuru somba Baladami kale sagal gala Baladami ya gal gale Baladami asan jirajete Baladami nanja jabesi Baladami shago ya sariti Mana wami tiro gabati shago ya sariti Mana wami tiro gabati shago ya sariti Mana wami tiro gabati
Sirbi kun sirba keessumaa qeerroowwaniif uummata Oromoo bal'aa biratti jaalala guddaa argateef laphee uummataa Oromoo kan tuqe ture. Eebbisaa Addunyaa walluu albama isaa kana guutuu weellisuudhaan magaalaa Finfinnee keessa dhokatee yeroo jiraataa turetti naannoo kiiloo 6 yookaan caffee araaraa jedhamutti Oromoon basaasaa qaba. Oromoon waluma isaatti diina waan ta'eef Oromooma akka isaatiin basaasni irratti geggeeffamee dabarfamee waraana wayyaanetti kennamuudhaan akka hin taanetti magaalaa Finfinnee naannoo caffee araaraatti ajjeefamuudhaan reeffi isaa konkolaataatti hidhamee haga kiiloo 4tti lafarra gotatamuudhaan seenaa dabaan yookaan gochi dabaan ajjechaa isaan kan wal qabatu aartist Eebbisaa Addunyaa irratti raawwatameeti ture. Haga har'aatti illee Eebbisaa Addunyaa dhabuun Oromoo keessatti miidhamaaf quuqama guddaa ta'ee mallattaa'ee taa'eeti jira. Seenaan Eebbisaa Addunyaa bal'aan sun galmee Oromoof akkasuma laphee Oromoo keessatti katabameeti kan jiru. Eebbisaa Addunyaa waggaa 20 fuula dura kan wareegame qabsoo Oromoo keessatti. Haga har'aa garuu weelluunsaaf seenaan Eebbisaa Addunyaa laphee uummata Oromoo keessatti katabameeti jira. Aartistii lammaffaan argaan Shinnigaa Tibbanaa qabatee dhiyaate aartistii gootichaaf kabajamaa jaallatamaa aartist Hacaaluu Hundeessaati. Aartist Hacaaluu Hundeessaa bara mootummaa wayyaanee keessa aartiidhaan aartistii jaallatamaaf kabajamaa ta'ee ilma Oromoo keessaa dhalatee as ba'eedha. Aartist Hacaaluu Hundeessaa aartiidhaan akkasumas walluudhaaf sagalee isaa kiilolee kanaan uummata Oromoo keessumaa uummata Oromoo bara wayyaanee keessa rafe qabsootti dudda duuba deebi'e. Keessumaa naannoo Finfinneetti maaster pilaanii wal qabachuun saamicha lafa Oromoo irratti geggeeffamu saaxilee ifa baasuudhaan uummanni Oromoo qabsoo maaster pilaaniitti akka inni makamuuf aartistii shoora olaanaa taphateedha. Kana qofaa miti. Aartist Hacaaluu Hundeessaa sirba aadaa Oromoo, sirba qabsoo Oromoo kan gootota Oromoo leellisaniif weellisan lakkoofsaan hedduu weellisuudhaan uummata Oromoof nama gumaacheedha. Aartist Hacaaluu Hundeessaa laphee uummata Oromoo keessatti nama chaappaa guddaan chaappifamee jiraatees hafuudha. Aartist Hacaaluu Hundeessaa mootummaa wayyaanee kufuudhaaf weelluunsaa shoora guddaa taphateeti jira. Qabsoon qeerroon hundee godhachuudhaan hidhatee yookaan jabeeffatee ka'es sirba isaa maaster pilaanii laalgalookoo jedhu irratti hundaa'eeti. Addaan baanee nu addaan ba'u malee sooretti haadha sooree irfaanii rabuusa qabaay seeqanii sesseeqanii kan gargaar nu baata anjaraayin. Hoogganaaneetiyyaa qotiyyoon abbaan didaa yaadida harkoota keessa. Hoogganaaneetiyyaa qorra baraan dadhabee morma kee jalattanneessa. Hoogganaaneetiyyaa sululta loon hin tiksu darabaatti galchii.
man ufeesi akka ansirraa fagoon jira maalan jira maalan jira yaga yaani maalan jira caccabsee na nyaatee jira anin jiru anin jiru yaga yaani anin jiru kukkutee na nyaatee jira kotee nami ciisanii darbatee yaga yaani kotee nami ciisanii darbatee rafeen buluu namni waan ormaa abdatee yaga yaani maalan jira caccabsee na nyaatee jira. Gara diigamu malee nu baasan addaan baanee nu addaan bahu malee sooretti haadha sooree irbaanii rabuusa qabaay seeqanii kan gargaar nu baatan jaraayin. Farda sidaa katani sidaa dabalee suuri hoggalaanetiya irgaanu daangeessanii barree ture buutule hoggalaanetiya waddeessi jiraa gubee amborraa calaqqiisi hoggalaanetiya narraa fagaatte jedhee siyaaduun kiyya yoo mafe maala nafe akka yaani maala nafe caccabsee na nyaatee lafee anin jiru yaga yaani anin jiru kukkutee na nyaatee ture cuwaa jetti simbirroon halkanii yaga yaani cuwaa jetti simbirroon halkanii nama garaan dhaane himamuun arganii yaga yaani maalan jira caccabsee na nyaatee jira maalan jira yaga yaani maalan jira caccabsee na nyaatee jira anin jiru yaga yaani anin jiru kukkutee na nyaatee jira kotee nami ciisanii darbatee yaga yaani kotee nami ciisanii darbatee rafeen buluu namni waan ormaa abdatee yaga yaani maalan jira caccabsee na nyaatee jira. Artist Hacaaluu Hundeessaa sirba isaa kanaan qabsoo kan finiinse yoo ta'u qeerroon wal ijaaree ka'uudhaan mootummaa wayyaanee fonqolchee biyyattii Itoophiyaa jennu san keessaa baasuudhaan gara Maqaleetti akka inni galuuf shoora olaanaa taphateera. Artist Hacaaluu Hundeessaa sirboota isaa keessaa maasaan gamaa lafan baatu jedhee welliseen laphee uummata Oromoo keessatti seenaa guddaa katabeera. Oromoon seenaa guddaa akka qabu, qabeenyi isaa lafti isaa saamame deebi'uu akka qabu, kunis immoo jajjabeedha akka ta'e namicha mataa goofaree yookaan baala goofaree waraana bilisummaa Oromoon akka ta'e akeekeeti ture. Jabbiloota koo yaa jabbiloota odaa jalaa kan nama nyaatu nu keessa jiran jabbiloota koo yaa jabbiloota odaa jalaa kan nama nyaatu nu keessa jiran amaaloo.
odeessa saba qulqullumaa qureessa emulee agarbachiisa oromiyaa maaltu gadhiisa. Sangaa oofaa jennaan oofne baane shakkariitti kun shaniin bitata kun shantamaan bita galiini yaa alaamaa qawwe taa'an tola labaniini labaniiniini yaa maarree yoo du'e jabaan gaafa amboo keessaa lolaa haata shakkar ga'ee mataani abbaanis yoo du'e ilma jiraan baduu maqaani burree aagaa jiddu boosomaas ilmatti yandaan koonuu gijimaadha imimmaan koo turii shittaa ta'u amboo gubbaa yaa baala goodarree yaa baala goodarree wallaggarraan yaa baala goodarree arsi gubbaa yaa baala goodarree yaa baala goodarree sololoorraan yaa baala goodarree sumabdiin koo yaa baala goofaree yaa baala goofa isa jirtaa yaa baala goofa yandaan koonuu gijimaadha uunuu gijimaadha imimmaan koo turii shittaa ta'u amboo gubbaa yaa baala goodarree yaa baala goodarree jaldu gubbaa yaa baala goodarree mida gubbaa yaa baala goodarree yaa baala goodarree incinniirraan yaa baala goodarree sumabdiin koo yaa baala goofa isa jirtaa yaa baala goofa teephalokoo yaa teephalokoo yaa teephalokoo suma yaadee yaa jajjabeeko isa jirtaa yaa jajjabeekoo yaa jajjabeeko teephalokoo yaa teephalokoo teephalokoo yaa teephalokoo yaa teephalokoo sumabdiin koo yaa qeerransoo sumabdiin koo yaa jajjabeeko isa jirtaa yaa jajjabeeko sumabdiin koo yaa qeerransoo. Sirbi isaa kun haalaan diina kan rifaasise yeroo ta'u, diinni sirba isaa kanatti rifate yeroodhaa gara yerootti aartistii kabajamaaf jaallatamaa kana ajjeesuudhaaf gaadaati kan ture. Aartist Hacaaluu Hundeessaa carraa kufaatii wayyaanee ija isaan arguuf argatus bilisummaa Oromoo isa dhugaadhaaf barbaadamaa ture sana ija isaatiin utuu hin argin lafa kanarraadha. Kunis mootummaa Bilxiginnaa kan Abiyyi Ahmediin durfamutu aartistii kabajamaaf jaallatamaa kana Oromoo jalaa nyaate. Abiyyi Ahmed kan sirna nafxanyootaa sirna wayyaaneen achi as fide san caalaa uummata Oromoo cabseef gadache hundeedhaan gadi dhaabuuf jecha aartistii kabajamaaf jaallatamaa Hacaaluu Hundeessaa sababa inni Minilikiin seenaa Oromoo dhugaa qofa irratti maqaa dha'eef jecha shiratti shiruudhaan aartistii kabajamaa kana Oromoo jalaa galaafate. Eenyutu galaafate? Abiyyi Ahmed mataa isaatu galaafate. Aartist Hacaaluu Hundeessaa Oromoo keessaa ajjeefamuunsaa yookaan Oromoo keessaa godaanuunsaa Oromootti qaawwa guddaa kasaaraa guddaa uumeeti kan jiru. Aartist Hacaaluu Hundeessaa lubbuudhaan darbus seenaaf galmee Oromoo keessatti bara baraan aartistii yaadatamuudha. Aartistii sadaffaa argaan Shinnigaarraa qabatee jiru aartist Nuhoo Goobanaati. Aartist Nuhoo Goobanaa tibbuma kana dhibee nerviif akkasuma dhibee keessoo ittiin dhibamaa tureen boqochuunsaa guyyoota muraasa duradha kan dhaga'a. Akkasuma sirna awwaalchasaas jaallattoota isaaf ilmaan Oromoo isa kabajaniin magaalaa Adaamaatti kabajamee raawwatameeti kan jiru. Aartist Nuhoo Goobanaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bara dargirraa kaasee hirmaannaa guddaa nama taasisaa turedha. Nama yeroo garaa garaatti afaan Oromoo qofaan wallisuusaaf jecha hidhaaf dararri mootummaa dargin irratti raawwatamaa waan tureef jiruuf jireenya biyya baqaa hedduu nama lakkaa'edha. Aartist Nuhoo Goobanaa Jibuutii irraa kaasee amma Saudi Arabiyaa irraa amma Kanaadaatti yeroo garaa garaatti oliif gad imaluudhaan
bakka tokko tasgabbaa'ee jiraachuu dadhabee qabsoo Oromoof jecha nama bu'aa bayii hedduu lakkaa'atu ture. Aartist Nuwoo Goobanaa qabsoo Oromoo keessatti aarsaa guddaa kaffaleen haga Eertiraatti adeemuudha. Waraana bilisummaa Oromoo mooraa Eertiraa keessa turan gargaaruudhaaf, deeggaruudhaan walluusaa eebbifamaaf kabajamaa sanaan kakaasuudhaaf akkasumas deeggarsa humni isaa danda'e gochuudhaaf nama qaamaan gidduutti argame jarkanaan bishaan saggoo irratti baatee waraana kanaa wajjin dhamaaf dhadhabaa turedha. Nama walluusaa walluu jaallatamaaf kabajamaadhaanis uummata Oromoof gumaacha guddaa gumaacheedha. Aartist Nuwoo Goobanaa tokkummaa kan jedhuun haalaan beekama. Akkasumas markabtookaa jedhuun illee baay'ee aartii keessatti nama jaallatamuuf nama beekamuudha. Akkasuma alaabaa Oromoo faarsuudhaan hin kuftu, hin jiddu, hin cabdu jechuudhaan nama alaabaa Oromoo faarsuudhaan laphee uummata Oromoo keessatti katabbii guddaa argateedha.
Artist Nu'oo Goobanaa yeroo garaagaraatti dararaa mootummoota garaagaraa sirnoota darbaniin isarra ga'aa ture irraa kan ka'e dhibee garaagaraatiin qabsoo kana keessatti saaxila ba'e. Dhibee saaxila ba'e kanaan waggoota 2 fuula duraa jalqabee dhibamee mana isaa keessatti ciisuudhaan dararaa guddaa nama argaa ture. Artist Nu'oo Goobanaa aarsaa guddaa inni qabsoo Oromoo keessatti baase yeroo tokkoof sammuun isaa tasgabbaa'ee jiraachuu dadhabuu irraa kan ka'e dhibee garaagaraatiif saaxilan. Kunis aarsaa inni qabsoo Oromoo keessatti kaffale irraa kan dhufedha. Artist Nu'oo Goobanaa dhibee kanaan mana isaa keessa ciisee utuu dararamu tibba kana guyyoota muraasa dura dhibee kanaan addunyaa kanarraa godaanee boqoteeti jira. Artist Nu'oo Goobanaa qabsoo Oromoo keessatti akkasumas aartii Oromoo keessatti nama ga'ee leencaa taphate artistii kabajamaaf jaallatamaa qabsaa kabajamaaf jaallatamaa laphee uummata Oromoo keessa jirudha. Artistiin kun kabajaaf jaalala guddaadhaan sirni awwaalcha isaa tibbuma kana magaalaa Adaamaatti raawwateeti kan jiru. Egaa artistoonni Oromoo kunneen Oromoof artistoota qaalii ta'an akkasumas Oromoon isaan dhabuutti kasaaraa guddaa keessa kan seene namoota akka artistoota Eebbisaa Addunyaa, Hacaaluu Hundeessaaf Nu'oo Goobanaafaa Oromoon deebi'ee kan hin argannedha. Artistoonni Oromoo aartii qofaan osoo hin taane qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti illee shoora guddaa kanneen baataniif baataa jirani. Artistoota Oromoo kanneen argaan Shinniggaa Tibbanaa maqaa isaanii dha'e kanaan alatti kanneen arrayyuu qabsoo bilisummaa Oromoof aartii Oromoo keessa jiran artistoota qofaa jennee kan isaan waamnee dhiisnu miti. Artistootadha, qabsaa'otadha, kanneen mirga dhala namaaf falmanidha. Kanas jiruuf jireenya sabni Oromoo jaarraa oliif keessa jiraatetu artistoota Oromoo kanneen gara kanatti isaan fide. Artistoota jennee kan waamnu qofaa miti. Artistoonni Oromoo Eebbisaa Addunyaa artistiidha, qabsaa'aadha, falmaa mirga dhala namaadha. Hacaaluu Hundeessaa artistiidha, qabsaa'aadha, falmaa mirga dhala namaati. Akkasuma Nu'oo Goobanaallee qabsaa'aadha, artistiidha, falmaa mirga dhala namaatis. Artistoonni keenya baay'een isaanii aartii qofaa keessatti tun taane qabsoo Oromoo keessatti illee kanneen shoora leencaa baatanidha. Maa irratti argaan Shinniggaa Tibbanaa artistoonni Oromoo sirnoota garaagaraa keessatti dararaa argaa turan irraa kan ka'e tasgabbaa'anii jiraachuun haafuuti mirga lubbuun jiraachuuyyuu hin argannee jedha. Artistoonni Oromoo dararaa yeroo garaagaraatti isaan irratti raawwatamurraa kan ka'e Eebbisaa Addunyaa umurii dargaggummaatti kichuutti Oromoo jalaa cite. Tasgabbaa'ee qabsoo Oromoof qabsaa'e keessattis firii qabsoo isaatii argee jiruu nagaa, jiruu eebbifamaa jiraachuu miti mirga lubbuun jiraachuuyyuu hin argan. Hacaaluu Hundeessaas akkuma kana hudhaatti cite. Qabsoo aarsaa itti kaffaleef firii isaa utuu ijaan argee hin nyaanne bilisummaa Oromoo utuu ijaan hin argin mootummaan Bilxiginnaa Abiyyi Ahimadiin durfamu Hacaaluu Hundeessaa galaafate. Nu'oo Goobanaas umuriidhaan muraasa haa deemus malee gara jaarsummaatti yookaan gara maanguddummaatti isa dhufu malee qabsoo Oromoo keessatti bu'aa bahii dabarse keessatti yeroo tokkoof boqonnaa utuu hin argin nama addunyaa kanarraa godaaneef bilisummaa qabsaa'eef sana utuu ija isaan argee hin boqotin nama Oromoon dhabdeedha. Akkuma walii galaatti artistoonni Oromoo har'a qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti hojii aartiitiin shoora olaanaa taphatan dararaa guddaa argaa jiru. Kanneen akka Dr. Artist Alii Birraa qabsaa'aa falmaa mirga dhala namaaf artistii beekamaa akka Afrikaatti akka addunyaatti maqaa qabu ta'ee utuu jiru dhibee jabaadhaan dararamee mana isaa keessa ciisaa jira. Jireenya qananiif qabsoo Oromoof qabsaa'eef illee aarsaa Oromoo baase kanaaf uffee jedhee utuu haaraan galfatin hagaarraa nama jiraatee fi nama dararaa guddaa dhibame argaa jirudha. Dr. Artist Alii Birraa. Akkasuma kanneen biroon artistoonni Oromoo har'a lafa isaan jiran illee namni ilaalee hin beekne. Dararaa guddaa kanneen argaa jira. Qabsoo hadhooftuu qabsaa'anii garuu har'a namni isaan millataa hin jirre kanneen dhibeedhaan hidhamanii siree isaanii irra ciisan hedduu lakkaa'uu dandeenya.
kan akka aartistii kabajamaa qabsaaf jaallatamaa aartist Zariin Wadaajoo fa'a akka fakkeenyaatti kaasuu dandeenya. Kanneen akka Adam Haaruun fa'a akka fakkeenyaatti kaasuu dandeenya. Kanneen akka aartistoota dubaraa keessaa kanneen akka Haloo Daawwee fa'a akka fakkeenyaatti kaasuu dandeenya. Har'a namni bakka isaan jiran beeku hin jiru. Oromoof qabsaa'anii Oromoof aarsaa guddaa baasanii garuu dhibeedhaan hidhamanii namni isaan gargaarullee dhibee mana isaanii keessatti gatamanii yeroo isaan jirantu mul'ata. Egaa goolabbii irratti argaan Shinnigaa Tibbana aartistoonni Oromoo hojii aartii qofaa keessatti utuu hin taane hojii qabsoo bilisummaa Oromoo keessattis kanneen shoora olaanaaf gahee leencaa baatan waan ta'aniif kanneen addunyaa kanarraa lubbuun godaanan yookaan lubbuun darban Rabbi jannata keessatti isaan yaadatu jecha kanneen yeroo ammaa dhibamanii mana isaanii keessatti ciisanii dararaa argaa jiran Oromoon bakka isaan jiranitti iyyafachuudha. Kanneen argaan Shinnigaa Tibbanaa maqaa isaanii kaases ta'ee hin kaasnes bakka isaan jiranitti Oromoon iyyafachuudhaan gatii isaan Oromoo baasan isaaniif baasuu dadhabus Oromoon hamma danda'e cina dhaabachuun hamma danda'e gargaaruudhaan aarsaa isaan kaffalan kanaaf wabii xiqqoollee dabarsuu qabaa jedha. Aartistoonni Oromoo gahee qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti shoora olaanaa waan baataniif qabsaa'ota Oromoo jajjaboo waan ta'aniif Oromoon aartistoota isaa kanneen darban keessaatti katabee galmeeffatee kaa'achaa kanneen lubbuun jiran cina dhaabatee jajjabeeffachuun kanneen lubbuun jiran cina dhaabatee anassii jirattiin jedhee jiraachuu isaa itti agarsiisuun lubbuudhaan tursiisuudhaaf dirqama olaanaatu isarraa eegamaa jechuun argaan Shinnigaa Tibbanaa qophii isaa godha. Qophii kana qopheessuun kan isin waliin ture Anuliifan Margaati. Akkasuma ogeessi suur sagaleef teknikaa keenya Baayisaa Turaallee na waliin ture. Qophii argaa Shinnigaa kabrootiin haga deebinee wal arginutti nagaa keessanuu tura.